kabajee haala kamiitiin kabajame kan jedhu isinitti himna. Kabajni guyyaa dhaloota artiist Hacaaluu Hundeessaa mana barumsaa barattoota fedhii addaa qaroo dhabeeyyii Sabbataatti kabajamee jira. Haati warraa isaa artiist Hacaaluu Addee Faantuu Dammusoo maqaa faawundeeshinii artiist Hacaaluu Hundeessaatiin sagantaa affeerraa laaqanaa barattootaaf taasistee jirti. Artiist Hacaaluu Hundeessaa muddee 22 bara 1976 dhalate. Artiist Hacaaluu Hundeessaa kan baay'ee nama gaddisiisu keessaa waggaa 38ffaan isaallee ganaa guyyaa har'aa kabajamaatee jira. Odoo umuriin isaa seeraan illee nyaatiin burraaqee taphatee hojjetee hin quufii lubbuudhaan addunyaa kanarraa boqotee jira. Lubbuusaa Waaqayyo nuuf hamaaru jannata keessas lubbuun isaa nuuf jiraatu jenna. Artiist Hacaaluu Hundeessaan guyyaa har'aa yaadatamaa kan olee haadha warraansaa tol ooltummaa namoota barattoota qaroo dhabeeyyii fedhii addaa qaban mana barnootaa Sabbataatti argamtee affeerraa laaqanaa geggeessuudhaan ayyaana yookiin guyyaa dhalootaa Hacaaluu Hundeessaa kabajjeefii jirti. Oduun keenya har'aa kana fakkaata. Oduu biraatiin walitti deebinaa turtii gaarii isiniif haa ta'u. Bulloo Entertainment.